Har'i caamsaa 5 bara 2024 daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himna. Dabni jimaa irratti hojjetamaa jiru gabaa jimaa balleessuu qofa osoo hin taane hojii jimaa dhabamsiisuutu taasifamaa jira jedhan dhalattoonni Harargee wayimmanni waliin turtii taasisan. Godinaalee Harargee lamaan keessatti rakkoon bulchiinsa gaarii uummata cunqursaa hamaa jalatti kuffisuu maddeen himan. Biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti hiriira balaaleffannaa ajjeechaa qaroowwan siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffate kan qondaalonni olaanoon mootummaa Kanaadaa biratti argaman hawaasa kaaba Albertaatiin adeemsifame. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanota adda addaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan seeraan alaa jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen OMN'tti himan. Tolee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kunneen hangafoota oduutii guutuu oduu kanneenii fi kanneen biroo akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan OMN waliin haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hordoftoonni amantii kiristaanaa baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha oduu caamsaa 5 bara 2024 galgala kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu kan isinitti himuu ani Wabii Xilaa'uun. Dabni jimaa irratti hojjetamaa jiru gabaa jimaa balleessuu qofa osoo hin taane hojii jimaa dhabamsiisuutu taasifamaa jira jedhan dhalattoonni Harargee OMN waliin turtii taasisaniin. Dhalattoonni Harargee tamsaasa kallattii OMN mata duree uggura jimaaf balaa isaa jedhuun qopheesse irratti hirmaatan humnoonni mootummaa jimaa haadholiin gurgurachuuf fudhatanii gara gabaa baafatan harkaa fuudhanii gataa jiru jedhan. Dhimma kanarratti hayyoonni abbootiin amantaa fi Uummanni Oromoo hundi callisoo akka hin qabne dhaamanii jiru guutuu gabaasa kana akka taanutti isinitti himna. Jiruu fi jireenya hawaasa Harargee jimaa irratti kan hundaa'edha kan jedhan keessummoonni tamsaasa kallattii OMN qopheesse kan irratti hirmaatan yeroo ammaa kana kanneen hojii guyyaa hojjetanii fi daldaltoonni jimaa hojii dhaboo ta'anii maatiin isaanii beelaaf saaxilamanii jiru jedhan jiru. Hawaasni qe'eerraa buqqa'ee daandii irratti ba'uun dargaggeessi barnoota addaan kutee biyyarraa baqachuuf dirqamaa jira jedhan. Sochiin dinagdee Harargee keessatti jimaadha kan jedhan qooda fudhattoonni qophii kanaa adeemsi gurguranii bitachuu dhaabbachuuf akka jiru himan. Jimaan kun walumaa galatti balleeffamuuf waan karoorfame fakkaata. Yeroo jimaa balleessuudhaaf karoorfame kanatti namoonni daldala jimaa keessa jiran waldaaleen hayyama qabanii fi dargaggoonni kanarratti gurmaanii hayyama mootummaa qaban kan gibira kafalan kan hojjechaati turan ammallee hojjechaati turan dhaabaniiti jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Poolisiitu kanarratti bahee konkolaataa jimaa Harargee lamaan irraa fe'ee gara Finfinneetti fidaa ture. Sadarkaa dhoowwurra gaameeti jira jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessumaa fi Deengaddallee as efa Harargee lixaa bordootetti qaraxamee konkolaataa tokko irratti Isuuzuu tokko irratti 40,000 qaratee daldaltoonni kun garanatti dhufanii keella irratti qabamee keellaa osoo hin taane magaalaa akka mataa Hararratti poolisiin dhaabsisee jimaan achi dhaabbataa bulee jimaa jechuun reefka konkolaataan jimaa wanni ariitiin akkanatti fiiguuf yeroo mara jimaan reefka akka hin gubannee fi amma immoo sadarkaa itti akka keellatti hidhanii poolisiin jimaan magaalaa hin seenu jaamee dhoowwamurras gahameeti jira jechuudha. Walumaa galatti jimaa balleessuudhaaf kan karoorfame malee gabaa jimaa qofa. Bakka buutota hawaasaa kan jedhan uummataan waan hin filatamneef rakkoo hawaasaa dubbachuus ta'ee furuuf fedhan qabanii jedhaniiru. Dhimma kanaa kominikeeshiniiwwan aanaa osoo uummanni beelaaf saaxilamee buqqa'ee daandiirra jiraachaa jiru gabaasuu dhiisuun isaanii hojiin kun karoora mootummaa ta'uu ibsa jedhaniiru. Qaamonni mootummaa gareen wal qoodanii kaan jimaa Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu irratti hojjetu jedhan. Jimaa balleessuun ejjennoo mootummaa akka ta'ee jirus ibsaniiru. ልጆቻችን እየጨረሰ ነው ያለው ጫት ጥርሳቸውን ፊታቸውን ደማቸውን መጥቶ እየጨረሰ ነው ያለው ተማር ጫት የሆነ ስራ ጫት ለማንኛውም እንቅስቃሴ ጫት ልክ እንደ መኪና እንደ ነዳጅ የሚያስብ ትውልድ ይሄ እናንተ የምታስቡትን ሀገር መሸከም አይችልም በአንድ ቀን አናጠፋውም ይሄ ነገር ለምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት
mootummaan uummata irraan dhiibbaa geessisuun qabu ture kan jedhan keessummoonni OMN waliin turtii taasisan hayyoonni qorannoo siyaasaan guutame kanaan dura jimaa irratti taasifamee fashaleessuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Qaamota mootummaa kan ofiin jedhan uummataan filamuu dhabuun quuqama uummataa hin qaban kan jedhan waan deemaa jiru roorroo ta'uu himu. Daldala jimaa ugguruun maatii hawaasummaaf dinagdee diigaa jedhaniiru. Kan hojjetamaa jiru caasaaleen mootummaa wal dorgommii keessa seenuun uummata hiyyummaaf kennanii ofii sooromaa jiru jechuun dubbatu. Ammoo jimaa irratti wanni xiyyeeffatame firra guddaa horii isaati. Horii guddaatu isarraa argama. Horii kanarratti warri aangawoonni uummata irratti muude. Wanni kun sirrii beekamuu qaba. Jarri kun warra fedhii uummataatiif osoo hin ta'in fedhii isaaniitiif hawaasa irratti muudamanii isaan kun akkuma reefu suuteen gammadaan dhiheesse rakkoo isaan jidduu jirtu irratti eegaan harkatiin harkachuun qabu yaada jedhuun kan uummata irratti miidhaa adda addaa gaggeessaa jiran. Hayyoonni abbootiin amantii abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee sagalee uummataa ta'uun rakkoo jimaa irratti deemaa jiru kana akka furamu taasisuu akka qaban amaniiru. Yeroo ammaa hawaasni Harargee madda galii fi jiruuf jireenya isaa jimaa dhabuun beelaaf rakkoowwan ulfaataa keessummeessaa jira jedhanii jiru. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii, Nebraaskaa, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingten, Kaalgaarii fi Giriinlaand jiraatan maraaf. Koreen tumsa OMN fi hawaasa Oromoo Suulaand caamsaa 19 bara 2024 waaree booda sa'aatii tokko walakkaa irraa jalqabuun sagantaa kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa qopheessanii isin eegaa jiru. Imala waggoota 10 darban OMN siyaasa Itoophiyaa keessatti taphate yaadachuu fi itti fufiinsa miidiyaa kanaa kaneessuuf gamtaan kaanee wal faana haa dhaabbannu jedham. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa fi naannoo ishee jiraatu martu kabaja hundeeffama miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii jiraatu dabalatee Nebraaskaa, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingten, Kaalgaarii, Giriinlaand jiraatan hunduu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman Daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa, koree qindeessituu deeggarsaa OMN Addunyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Teessoon Suusiitii Konvenshin Seentar 8014 Street Suusiitii IA 51101 odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudha. Koree qindeessituu sagantichaa. OMN ulfaadhu roorroo godaansite OMN nagaagii irra nu'aansite. Godinaalee Harargee lamaan keessatti rakkoon bulchiinsa gaarii uummata cunqursaa hamaa jalatti kuffiisuu maddeen himan. Godinaalee Harargee lamaan keessatti uummanni gandoota baadiyyaa fi magaalaa keessa jiraatu cunqursaa kaabinee gandaa fi aanaa jala jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Akka jiraattonni godinaalee kanneenii jedhanitti kaabineen aanaa fi gandaa cunqursaa hamaa uummata irratti raawwachuun murtii seeraa malee abbaa barbaadan ajjeesanii abbaa barbaadan hidhuu jedhan. Kan barbaadan saamanii kan barbaadan reebuu kan jedhan jiraattonni rakkoo namoomaa fi namtolchee godinaalee Harargee kana keessa jiru yoo dubbatte hammeenya daangaa namoomaa darbee kan kaabinoonni gandaa aanaa fi godinaalee Harargee raawwataniif saaxilamtaa jedhu. Olaantummaan isaan uummata irratti qaban hanga ajjeesanii reeffa isaa awwaalcha dhowwuutti jechuun uummanni kaabineef gabroomaa jiraachuu OMN itti himan. Aanota godinaa Harargee lixaa kanneen akka Doobbaa, Ciroo, Mi'eessoo, Masalaa Tuloo, Gubbaa Qorichaa, Gammachii, Saanchaar, Habiroo, Odaa Bultuum, magaalaa Baddeessaa, Bookee, Daaroo Labuu, Burqaa Dhiintuu, Hawwii Guddinaa fi kanneen biroo keessatti dhiittaa mirga namoomaa fi cunqursaan kaabinee gandaa faanaa uummata irratti hammaachuu maddeen himanii jiru. Aanota godina Harargee bahaa kanneen akka Cinaaksan, Jaarsoo, Kombolchaa, Gooroo Guutuu, Qarsaa, Mettaa, Harammayaa, Kurfaa Callee, Gursum, Fadis, Baddannoo, Guraawwaa, Malkaa Bal'oo, Miidhagaa Tolaa, Baabbillee, Maayyuu Muluqqee fi Gola Odaa keessatti haalli uummanni keessa jiru gabrummaa cimtuu ta'uu maddeen himanii jiru.
Rakkoon hawaasni godinaalee Harargee lamaan keessa jiran dhimma gabaa jimaa qofa osoo hin taane dhimma hanqina bulchiinsa gaarii fi olaantummaa kaabinee aanaa fi gandaa dabalatee kan godinaa uummata irratti qabanidha jechuun maddeen himan. Biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti hiriirri balaaleffannaa ajjeechaa qaroowwan siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffatee kan qondaalonni olaanoon mootummaa Kanaadaa irratti argaman hawaasa kaaba Albertaatiin adeemsifame. Hiriirri kun kaleessaa caamsaa 4 bara 2024 magaalaa Edmontonitti kan adeemsifame yoo ta'u kaayyoon hiriira kanaa gidiraa Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamuu akka dhaabbatu gaafachuu fi mootummoonni biyyoota lixaa dhiibbaa akka uuman taasisuuf jedhamee jira. Yaasin Asal dabalata isaa akka taanutti qopheessee jira. Hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton hiriira balaaleffannaa ajjeechaa Oromoo biyya keessatti waggootaaf deemaa turee fi jiru akka nurraa dhaabbatu jechuun hiriira nagahaa bahan. Haqni yookiin dhugaan Oromoota wareegamanii qondaala olaanaa ABO Obbo Battee Urgeessaa dabalatee abbootii gadaa Karayyuu, artistii Haacaaluu Hundeessaa, ogeessa seeraa Abduu Jabbaar Hussein, artistii Daadhii Galaan, Moo'ii Boonbaqqalaa fi qeerroowwan Oromoo hedduun nyaataman akka bahu gaafatanii jiru. Daadhii Galaan fa'aa, hayyoota akka Abduu Jabbaar Hussein fa'aa, Mahammad Amin fa'aa, namoota akkasii jechuudha. Gaggeessota qeerroo kan turan Moo'ii Boonbaqqalaa fa'aa, Galaana Imaanaa fa'aa, namoota adda addaa keessaa turan ammas ajjeechaan kun itti fufee hammaatee akka jiru hunda keenyaaf ifaadha jechuudha. Kanammoo ragaan nu barbaachisu maatiin keenya baay'een keenya buqqa'anii bakka jiraatan hin jiran jariin keenya immoo jechuudha. Kun immoo naannoo Oromiyaa bakka hundaa Gujii, Booranaa, Wallaggaa, Giddu Galeessa Oromiyaa, Karrayyuu, Kibba Bahaa, naannoo Arsii gidduu kana uummata keenya reeffa keenya illee akkana awwaallanne bakka tokkotti uummata ajjeesanii waan isaanii ilmoo namaa irratti jaarraa irraa bineensa irratti hin godhamne irratti godhaa akka jiran kun ifaadha jechuudha. Kanaaf ajjiba sagalee keenya dhageessisu. Qondaalonni ABO waggootaaf yakkaan maletti osoo manni murtii bilisa jedhuun qondaalota nageenyaatiin mana hidhaa keessatti dararaman akka gadi lakkifamaniif gaafatanii jiru. Free up Diragasa! Free up Diragasa! Waraanni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti duula guyyoota 40 jechuun labsame uummata nagayaa ajjeesuu, hidhuu fi shororkeessuu akkasumas qabeenya hawaasaa mancaasuu fi saamuu nurraa haa dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru. Dhaabbileen mirga dhala namaaf falman Oromiyaa keessatti wantoota raawwatamaa jiran hordofuu akka qabuuf waamichi taasifameefii jira. Hirmaattonni hiriira kanaa Oromiyaa keessatti nageenyi bu'ee hawaasni keenya qabeenyaa fi lafa isaa irra maatii isaa waliin tasgabbiin akka jiraatan barbaanna jedhanii gaafatanii jiru. Dabni Oromiyaa keessatti raawwatamuu dhaabbatee dhugaan ifatti akka baatu barbaannas jedhanii jiru. Qondaalonni mootummaa Kanaadaa hiriira nagaa kana ajjeechaa fi gidiraa Oromiyaa keessatti deemaa jiru balaaleffatu kana irratti hirmaachuun ergaa isaanii dabarsanii jiru. Hiriira kana irratti itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Edmonton Karen Tang, miseensa paarlaamaa Raandii Boassaawolti, miseensota qaama seera tumtuu David Egenii fi Rod Loyal akkasumas miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Ziyaad Abdullatiif argamanii jiru. Qondaalonni mootummaa Kanaadaa kunniin hiriira kana irratti ergaa dabarsanii jiru. Walumaa galatti dabni Oromiyaa keessatti raawwatu guutumaan guututti akka dhaabbatuuf hiriira kanaan hawaasni Oromoo kaaba Albertaa magaalaa Edmontonii fi naannawa ishee jiraatu gaafatanii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanota adda addaa keessatti dhaafii ajjeechaan seeraan alaa jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen OMN itti himan. Aanaa Tolee keessaa namoonni hedduun qabamanii hidhamuun mooraa giddugala dargaggootaa fi waajjira poolisiitti hiraarfamaa jiru jedhame. Aanaa Walisoo ganda Walluu Soommaatti dargaggoo Milkeessaa Wanduu jedhamuu fi namoota biroo ajjeesaniiru jedhanii guutuu gabaasa kana akka taanutti isinitti himna. Tibbuma kana keessa aanaa Walisoo ganda Foduu Goraa jedhamutti obboleewwan lama barattoota kutaa 8ffaa fi tokko ammoo bara darbee kutaa 12 xumuree mana jiru ajjeesan. Abbaan ijoollee ajjeefaman lamaanii fi obboleettiin isaanii tokko yeroo suma rukkutamanii yeroo ammaa hospitaala Walisootti yaalamaa jiru jedhu. Torbanuma tokko keessatti magaalaa Walisootti dargaggoota 4 ajjeesuun reeffa gataniiru jedhu. Dargaggoo Bilisummaa Mogos dhalataa aanaa Wancii ganda Sonqolee Qaaqee kan ta'e mana hidhaa magaalaa Walisootii baasuun lagarratti ajjeesanii gatan. Dargaggoo Milkeessaa Wanduu jiraataa aanaa Walisoo ganda Walluu Soomaa daandii magubbaatti rasaasaan miila isaarra rukkutanii
erga qabanii gaafasuma galgala ajjeesanii naannoo Foduu Goraa jedhamutti reeffasaa gatanii deemanii jedhu. Akkasumas godinuma Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Toleetti uummanni jumlaan hidhamee dararamaa jira jedhan. Obbo Zarihuun Biiftuu, Dassaaleen Taaddasaa Itichaa, Caalaa Ayyaansaa, Yoob Sambaacaa, Nugusee Mul'isaa, Caakkaa Isheetuu, Addunyaa Kushaa, Ambassaa Taaboraa, Ashanuu Taaboraa, Guutaa Daggafaa, Bushuu Gaaddisaa kanneen jedhaman kanneen mooraa oolmaa dargaggoota magaalichaatti hidhaman jiran keessaati. Namoonni kunneen qonnaan bultoota, hojjettoota mootummaa, abbootii qabeenyaa fi kanneen hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii jiraatan ta'uu kan himan maddeen OMN. Kaadiroonni mootummaa ijaaramuun sababa tokko malee nama hiisisuu hojii godhatan jiru jedhame. Namoota hedduu haaloo dhuunfaa qabeenya irraa saamuuf jecha sababa tokko malee hidhuun dararaa jiraachuu himu maddeen OMN. Godina Arsii Aanaa Roobee Diida'aa Shororkaan waraanni mootummaa uummata irratti gaggeessaa jirutti fufuu jiraattonni OMN itti himan. Aanaa Roobee Diida'aatti nama nagaa maqaa ergamaa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun qabanii hidhuun itti fufee kan jiru ta'uu kan himan maddeen OMN. Tibbana namni maqaan isaa Abdurrahiim Haaji Kamaal kan magaalaa Adaamaa jiraatuu fi dhalootaan namni Roobee Diida'aa ganda Mararoo sibee ta'ee maatii isaa dubbisuuf deemee qabamee hidhamuu maddeen himan. Waraanni mootummaa odeeffannoo loltoota bilisummaa Oromootiif odeeffannoo kennuu dhufte jechuun qabanii hidhuu maddeen himanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti bobbaafaman duulaa guyyoota 40 kan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf mootummaan labsee milkeessuuf dararaa adda addaa uummata irratti raawwataa jiraachuu maddeen himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Arsii Aanaa Sirkaa naannawa magaalaa Xareetaatti humnoonni finxaaliyyii faannoo mootummaan dhoksaan Oromiyaa keessatti ijaare haleellaa sanbata kaleessaa namoota nagaa irratti fudhataniin namoonni 5 ajjeefamuu fi 2 immoo achi buuteen isaanii dhabamuu maddeen naannichaa OMN itti himanii jiru. Namoonni ajjeefaman Mohaammed Huseen dhalataa gandaa Hellaa Xareetaa, Mohaammed Araabaa magaalaa Xareetaa ganda Duwwaa tokko, Haayimed Haaji Kadir fi Umar Hadiidoo dhaloota ganda Gallabee Amajaa, Suufiyaan Mohaammed dhalataa ganda Birboo fi Callee yoo ta'an kaleessaa haleellaa humnoonni finxaaleyyii faannoo deeggarsa mootummaatiin naannichatti ijaarameen fudhateen ajjeefamanii. Namoonni 2 immoo hanga oduun kun qindaa'etti bakka isaan bu'an hin beekamne. Godina Jimmaa gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaatti maqaa misoomaa paarkiitiin uummanni beenyaa gahaa malee lafa isaarraa buqqa'ee mana gandaa argachuuf birrii 30,000 hanga 60,000 kaffalaa jiraachuu maddeen naannichaa OMN itti himan. Bulchiinsi godina Jimmaa maqaa misooma paarkiitiin gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa 4 kanneen akka Laga Hora Gibee, Bachoo Booree, Booree fi Bossaa Kittoo keessaa uummata beenyaa gahaa malee buqqisee ture. Uummanni gandoota baadiyyaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa keessaa maqaa misooma paarkii jedhuun qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaan rakkoo deeggarsa namoomaa bal'aaf kan saaxilaman yoo ta'u manneen gandaa akka beenyaatti mootummaan isaaniif murteesse argachuuf kaabinee bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi godina Jimmaatiif hanga birrii 60,000 kaffaluuf dirqamuu kanneen dhimma kanatti dhiyeenyaan hordofan OMN itti himan. Namoonni adeemsa kana mormanii fi uummanni beenyaa gahaa argachuu qabu jechuun gaafatan hidhamaa jiraachuu kan himu maddi OMN. Namoonni hidhaman abbaa warraa fi haadha warraa Maashoo Abbaa Maccaa fi Ahimed Abbaa Boorii fi ilma isaanii Abdii Ahimed dabalatee namoonni biroo hidhamuu himan. Bulchaan bulchiinsa godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasirii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa magaalattii keessatti paarkii haaraa ijaaruuf gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa 4 kanneen akka Bachoo Booree, Booree Laga Hora Gibee fi Bossaa Kittoo keessaa beenyaa gahaa malee uummata buqqisanis mana gandaa uummataaf dabarsuuf maxxaa fudhataa akka jiran maddeen himanii jiru. Namoonni maallaqa kana kaffaluu hin dandeenye kan lafaa fi qabeenya isaanii irraa buqqaan rakkoo keessa jiraachuu fi maatiin isaanii dirree irratti faca'ee jiraachuu himu. Rakkoo hawaasni gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa himatu kana irratti deebii bulchaa bulchiinsa godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasirii fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa dhaga'uuf yaaliin taasifnee hin milkoofne. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabannee kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kafan itti fufuu waliin turtii gaarii qabaadha.